Mee maaltu nuu hafe amma booda wanni nuu hafe hin jiru obboleeyyan wanni nuu hafe hin jiru wallaahi wabillaahi qaama isii qullaa if waraabdee isiinis jazbaa mataa qorof oyyee qaanoyne shamarran atuu qaanyawaadha atuu siifin hima atuu qaanyawaa bocola maalimtuu teenya nu arka koota fokkina keenya nu arka koota jazbummaa teenya nu bara koota baalagummaa teenya nu bara koota wallaalummaa teenya nu bara jechuudha koota baalagummaa teenya nu bara koota wallaalummaa teenya nu bara maali jazbummaan akkana wallaahi jiruu addunyaa fi akhiraa siddu kana wallaahi jiruu addunyaa fi akhiraa siddu kana wasiifiin hima yaa nama dhalaa ol baaftee yaa nama intala dhalaa footoo isii qullaa viidiyoo isii qullaa ol baaftu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله دعوتوتا في هردفتوتا خيني وندي خيسانو بك إرانو دعوة تاجر تنتنا جيني خيني إسناغو سنين جتان إن شاء الله تعالى رانتنا وان هدو چوران إرالو لا وان هدو نمني سموك أبو هندليني سنين قبضي دفع دوبو بلين نوتي أكا أوروموتي إرغدان أورومو لا biyyarraa baqattee biyya addaa keessa jirti. Jireenyi laafaan jireenyi miskiinummaa biyyarraa isaan baasee biyya addaa isaan geessee waan isaan hin beekne hunda isaan barsiise. Tanarraa hin dubbachuu dhufe yoon ifi gurra bantee na dhageesse. Meeqaantamtu jira kan qalbiin fokkottu meeqaantamtu jira kan qalbiin isaa hamtu kan waan hamtu hunda dalaguuf hawwitu boo rabbi sodaadhu. guyyaa qiyaamaa san wallahi ni gaafatamtu duba baleeyyan intala shamaraa takka intala dhalaa takka namni gartee wajjiin hin dhalatin hin jiru ka wajjiin hin dhalatin yoo taatellee ka intala dhalaarraa hin dhalatin hin jiru wanni tuni waan hedduu takka gartee duboo taariika keenyallee balleeysaa taariika keenyallee hammeeysaa taariika keenyallee hiyyeeysaati maali yoo kanaan jettu ta'e namni tokko yeroo takka waan uf hin fedhe dalaga fakkeenyaaf gurbaan gartee amma isinii fidu kuni intala takka isii qullaadha isii qullaa tagartee viidiyoo if kaaftee jaarsa yookaanuu jaarsaa miti nama jaalattuuf ergitu duba jazbichi jazbaan gowwaan sammuu hin qabne kagartee viidiyoo kanaa dhalaadhaan naa ergi je'eeni eegas booda fuudhee qilleensarra gadhiisa hoggaa qilleensarra gadhiise duba obbaleeyyan rabbitti irraa maganfanna waan akkana hoggaa inni waan tana fuudhee qilleensarratti gadhiise durriyyeen kagartee biyyattiis hin baratin biyyaa beetis hin baratin waa takkan baratin jazbaa duudaan jechuu maal godha viidiyoo tana fuudhee yuutuub irratti ol baafataa jechuu viidiyoo tana fuudhee yuutuub irratti ol baafatee oyyee qaanoyne shamarran atuu qaanyawaadha atuu siifin hima atuu qaanyawaa bocola maaliif yoo kanaan jettu taate waan akkasii namni jala deemee yaa obboleeyyan nurraa haqaa maqaan nu badaa jechuu qaba malee hay jala deemee fuudhee oyyee banne hoota hamtuu teenya nu arkaa hoota fokkina keenya nu arkaa hoota jazbummaa teenya nu bara hoota baalagummaa teenya nu bara hoota wallaalummaa teenya nu bara jechuudha
siifin hima yoo sammuun tee kasi daleeydu taate viidiyoo tana please maqaa rabbiitiin si gaafadha maqaa khaaliqaatiin si gaafadha viidiyoo intala shamaraa gartee intala qaama isii qullaa if waraabdee isiinis jazbaa mataa qoroffeeti jazbaa mataan isii duwwaati yaaboo yoo rabbii sodaatte viidiyoo tana yuutuub keetirraa haqe yoo rabbii guyyaa qiyaamatti amante yoo khaaliqa guyyaa qiyaamatti amante yoo qabriin ganaa seenaa hubatte yoo niifi gartee haadha qabaatte boo yoo obboleettii qabaatte viidiyoolee akkasii yuutuub keessanirraa haasaa rabbii sodaadha rabbii aalamaa ilma namaatii miti rabbii aalamaa sodaadha yoo ammoo achirraan kaafne wallaahi akka maqaa keenya nu nyaattetti wallaahi akka gartee shamara kana qalbii cabsitetti rabbi jiruu addunyaatii fi ta akhiraa qalbii teesse haa cabsu rabbi jiruu addunyaatii fi ta akhiraa qalbii teesse haa cabsu viidiyoo tana achirraa yoo hin kaafne yoo achirraa kaafte immoo rabbi jazaa keessa haa kafalu jannata si haa naqu rabbi viidiyoon viidiyootam yoo kanaan jettan taatan ani viidiyoo gartee isii qullaadhaa wajji isinin agarsiisu viidiyoon viidiyoo tana jechuu mee isin na wajji daawwadhaa yaa piipi hojii kee argadhu yaa piipi miidiyaa nutti dhipheessite yaa piipi yaa miidiyaa kiyya guddii argite kaafarana guddii wayyo hojii keessan way hojii piipi bilsiginna cimlikinna maal isin goone yaa piipi maal isin goone piipi koo maal isin goone dulloonni barana piipi deeggale jettee dulloonni barana ta umrii isii fixatte Homataata wallaaltanii deemtanii piippii deeggarraa hojii piippii kana ol oofnaa jettanii fedhii foonii buunne jettanii fuutanii qaama keessan feesbuuk irratti yookaan immoo nama ergu jammaratanii gara jalaatti laala gudii warra piippii kotta laala kotta kan walumaan daawwanna kophaa daawwachuun hin jiru qaata karaa inboksitiin nu guutaa qaata karaa inboksitiin nu guutaa qaata karaa inboksitiin nu guutaa inboksiin nu guutee gudii warra piippii koo talaaladha keessattuu dulloonni piippii doktora biyooti yookaan ashaagiriin kenna fedhii foonii walii guutaa nuun jedhee fedhii foonii walii guutaa nuun jedhee kanaaf qaama keenya dabarsinee waliif guunna waliif laanna waliif ergina jettanii viidiyoodhaan qaama keessan tan boodeessan tasanuu waan bareeddullee osoo walii ergitan namni qaama saalaa ofii in argu viidiyoo waraabbisaa silaani shamarri takka oo qaama namaa ergitu viidiyoo ofii waraabbisaa irra deemtee takka laaltu qaama kun akkam jira hin bareedamuun fokkata ija nama sanii saamu saabu fedhii foonii walii guunnattee dulloonni afaan oromoo haasoftu dulloonni yookaan deeggartoonni doktora Ashaagirii jechuudha. Miidiyaa kana nurratti balleessanii maqaa Oromoo nyaatanii safuu Oromummaa safuu dubartii cabsanii waan hin taane argeen jechuudha. Maal jechuu barbaadetti akkuma isin argitan torbee kana keessa yookaan guyyaa lamaan kana keessa shamarreen takka fedhii foonii guuta jettee dargaggeessa yookaan shabaaba abbaa ergiteef hin beekamu afaan Oromoo dubbattii viidiyoo isii asirratti isin agarsiisa waan hin taane ergitii jechuudha. Kanaaf mee takka fedhii foonii guutuu kana mee anu waliin hordofa akkamitti akka guutte fillaalla sinii banaa hordofa amma eeguma jedhee fe'iisaa warri jal'aa hordofaatanii harmina goodaa fichiisin nan godaa waliin fichiisee baara hordofa baara kana ulo afaan oromoo dubbatti afaan piippii dubbatti san afaan oromoo keessallee afaan piippii bilchiginnaa Please shamarran keenya fedhii foonii guutuu isa kanaa miti amma durallee isiniif himnee jirra gaafa kaan baangaalirraa isin dadhabna gaafa kaan baangalaadeshinii yookaan immoo suudanii waan adda addaattirraa isin dadhabna har'a deemtanii baangalaadeshinii fi suudaanii ofirraa dhiyeessanii fedhii piippii guunnattanii qaama keessan viidiyoo ofitti as garagalchitanii shamarran ergitanii jechuudha yaa hojii piippii qileetti isin naqee jira
siyaasa beeyne jettanii yaadulloota ilmoolee teessan guddifadha mee amma tun ilmoo ofiin guddifattu as baatee miidiyaa bareedaa koo qaama koosii erge qaama gaarii kana ergitee harree qaama gaarii ergitee qaama kee kana laaluu ka harree laaluu wayyaa ka harree laaluu wayyaa salphina kana kee maayini dhiiroo shamarreen qaama ofii dabarsitee nama tokko dabarsite maal jechuudha salphina guddaadha tan qaaman deemte dalagatte san wayya sun dalagatte aadiidha namni yoo wal jaalate waan baay'ee waliin ta'a waan ta'eef aadiidha isheen tun garuu adda paartii EP aboo khaaliqa guyyaa qiyaamaa sodaadhu wallaahi khaaliqa sodaadhu namaa miti aboo viidiyoo tanachirraa kaas aboo nama meeqaatamtu jira nama meeqaatamtu jira kawanni kun irra dalagamee iffannise nama meeqaatamtu jira kawanni kun irra dalagee jiru addunyaa irraa kute irra dalagame shamarran awwanin isinii dhaamu isin sammuun teessan isin dalaguu qabdi hay amma booda jechuu arra booda intalti gartee hudduu isii if waraabdee dhiira hin beeynetti ergitu rabbi si haa balleeysu addunyaarra rabbi jiruu aakhiraatii fi jiruu addunyaattu si haa qaanyeysu yoo ati hudduu tee waraabdee dhiiratti ergite bar warri isin waatti ergitan isin warri dura dhalaa waa waraabdu tun biyyattiisumaan baranne diin irraa humaan beekan ammayyaa irraa humaan beekan mataan isaanii qorooroo jazbaa booda ol baatee maal jetti rabbi akkana na goorsa waan akkana maali jazbummaan akkana maali qoroorummaan akkana ifii itti ergitee kaatee booyuun maali sin fayyaduu bar inni immoo ga viidiyoo tana ol baasu kagarte ilma halaalittin dhalatini ka viidiyoo tana ol baasee intala tana akkana boochisu ka viidiyoo tana ol baasee gartee isiirraa waraabee intarneetarra gadhiisu haraami duba inni haraami isatti haa taatu jiruun isaa guutuun wallaahi jiruu addunyaa fi aakhiraa si dukkanaawa wallaahi jiruu addunyaa fi aakhiraa si dukkanaawa siifiin hima yaa nama dhalaa ol baaftee yaa nama intala dhalaa footoo isii qullaa viidiyoo isii qullaa ol baaftu wallaahi wanni tun sirraa kafalamti wallaahi wanni tun ilmaan kee keeysaan deebiti rabbii guyyaa qiyaamaa sodaadhu rabbii guyyaa qiyaamaa sodaadhu rabbii guyyaa qiyaamaa kan dura wal gaafannu son sodaadhu duba gartee shamarraniif wanni inni dhaamuu fadhu warra gartee wanni kanaa isin hin gahin warra wanni kanaa isin irra hin gahin please social media irratti wal gadhiisaa namni habba takka fuula keetuu waraabdee ittiin ergin maalayyaa qaama keetii fi lukatee waraabuu dhiisi wahuma takka waraabdee dhiiratti hin ergin namni gartee sammuun isaa daleedu namni sammuun isaa wal daleedu akkami waan akkanaa godha mee viidiyoo tana na wajji daawwadhu
Mee maaltu nuu hafe amma booda wanni nuu hafen jiru obboleeyyan wanni nuu hafen jiru wallaahi wabillaahi qaanyoyne wallaahi wabillaahi xiqqaanne maal gooti isiin wanni isiin gootu dhiira biratti ijaazaa gabbuute hoggaa gabbuute dhiirti akka feetetti isii waraabbatti tana qofaa miti deebi'i shaggooyyeedha ja'anii walit shokkifatan jaarsaa fi jaartii osoo hin tahin laalimeen hojii viidiyoo tanas waan akkanaa tana hundaa jira obboleeyyan habba takka ati intala shamaraa siifii nima intala dhalaa siifii nima wanni biyyaa baateef haatee gargaaruuf wanni biyyaa baateef harmeetee gargaaruuf wanni biyyaa baateef abbaa kee gargaaruuf gargaarsa abbaa keetiif gootu kana keessatti maqaa kee of hin balleessin ilma dhiiraa gartee kagartee qaanii hin beeyne kagartee obboleettiin qabaa yaadanne kagartee haadhaan qabaa yaadanne kanaatu dachii rabbii guute dubo ga viidiyoo namaa qullaa kaasee ergu internet irratti ol baasu aboo caalama kamirra jirra addunyaa tamirra jirra bar dhama ummaan tana alaa nafne bar jazbummaan tana alaa nafne bar qororummaan tana alaa nafne bar akkamiyyoo kanaan jettu taate asii deemanii biyya arabaa dhaqanii biyyuma arabaatti mobaayila iskiriin tachi kanaa arkanii achi booda waan ofiin akkanuma firraa wara mobaayilli kun maal nama godhaan beekan eeysaan nama waraabaan beekan eeysaan ummanni nama hordofaan beekan maqaan nu dhuwe maqaatu nu dhawamee nu badee nu bocolaawee dubo hoggaa waan akkana akkanaa internet irra gartu hoggaa waan akkana akkanaa laaltu aboo osoo ummatuma kanaa ta'uu baadhee jetta barnoota lachuu irraahuu duwwaa barnootuma kanaa fi kaan irraahuu duwwaa mee namni akkamitti rabbii keetii ji'i waan akkanaa walirra dalaga namni haadharraa dhalate namni obboleeytii qabu namni aboo barnuti yaa obboleeyyan haadharraa dhalanne ifaa yaadannume haadharraa dhalanne haadha qofaa miti gartee haadha manaa shamara qabna tana qofaa miti shamara gartee ilmaan dubraa qabna ilmaan shamaraa qabna ilmaan dhalaa qabna sii galee hoggaanii fi wanni takka waan kanarra dalagamu obboleeytii ta'e yaadattu haadha ta'e yaadattu maali dhama'ummaan akkanaa tun ammoo mee inshaallahu ta'ala waan isin jettu na hojii dhageeffadha maqaa rabbiitiin jechaadha kullii keessan an dogongoreen jira an balleesseen jira an badii guddaa dalageen jira badii kiyyaa duukaa hin badina rabbi sodaadha akka of jiran akkas ta'u jechaadha. Akkam jirtu daawwattoota beekaatu bakka jirta hundumattuu nagaa rabbii isiniif haa ta'u har'a baay'ee ergaa nama gaddisiisu tokkoon isiniif qabadee dhufe. Ergaan kun guyyaa sadiin dura yuutuubii gubbaatti gallakkifamee jira. Obboleettiin keenya qullaa ishee yookaan qaama ishee qullaa uffata ofirraa baaftee viidiyoo isheen hiriyaa ishee wajjiniin haasofte yookaan hiriyaa ishee wajjiniin taphachaa turte yuutuubii gubbaatti gallakkifamee ture. Balaa kanaatiin yeroo ammaa kana lubbuun namaa balaa keessa jirti yookaan rakkoo guddaa keessa jirti. Kanaafan ergaa kana isiniif dabarsuu dhufe jechuudha. Tole baay'ee seenaan nama gaddisiisuuf seenaa ulfaatudha. Kanaan dura waa'ee kanaatiin wal qabatee ergaa baay'ee daddabarsaan ture. Adaraa keessan hiriyaa keessanii yeroo haasoftan hiriyaan keessan dhiiraa tarii uffata keessan ofirraa baaftanii qullaa keessan akka isin isaa wajjin haasoftan gochuu barbaaduu danda'a. Yookiin immoo jaalalli keessan rakkina gubbaa waan jiruuf jaalala keessanii oolfachuudhaaf jecha wanta hiriyaan keessan isin gaafatu gochuu dandeessu. Yeroodhaaf immoo jaalala dhugaa isinitti fakkaatee waan wal jaallattan isinitti fakkaatee nama kana amantanii too suura keessan qullaatti erguu dandeessu viidiyoo kooliidhaan waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf inni kun deemee gaaf tokko walitti bu'iinsi waan jiruuf rakkoon tokko waan isin qunnamuuf gaafa walitti buutan viidiyoon isin har'a gaafa nagaa gaafa jaalalaa waliif ergitan sun viidiyoo kana qilleensa gubbaa oolee yuutuubii gubbaa oolee feesbuukii gubbaa oolee rakkoo isin irratti fiduu danda'a jedhee guyyaa hedduun dubbadhee ture jechuudha. Kana egaa obboleettiin keenya ammaa kun rakkoon ishee irra ga'ee jiru rakkoo kanaadha jechuudha. Kanaaf ergaa naaf ergitee jirti ergaa kanaan isin dhaggeeffachiisaa ergaa kana isin dhaggeeffachiisuu kootiin dursa garuu ergaan isiniif dhaamsan isiniif dhaamuun qaba obboleettii kootiifis gorsan kennuuf nan qaba waan ta'eef haga dhumaatti na waliin tura na dhaggeeffadhaa adaraa keessan sheer gochuudhaan
nama viidiyoo gubbaatti viidiyoo ishee kana gallakkisee jiru kana maqaa isaa dha'uun barbaadu maqaa yuutuubii isaatiin dha'uun barbaadu hedduun keessan agartanii jirtu dogoggora guddaa dogoggoree jira akka inni viidiyoo kana rimuuf godhu yookaan viidiyoo kana yuutuubii irraa balleessuuf adaraa obbolummaan isin gaafadhaa sheer gochuudhaan biraan akka isin naageessan hin barbaada kanaaf gara isaatti isin dabarsiin dursa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Akkasumas namoonni daawwachaa jirtan immoo laayik sheer gochuudhaan adaraa keessan jara kana biraan nuuf ga'a. Laayikiin keessaniif sheeriin keessan lubbuu nama tokko balaarraa akka inni oolchu du'arraa akka inni oolchu beektanii laayik sheer gochuudhaan yoos laayik gootan yuutuubiin viidiyoo kana ofii isaatiif namoota hedduu bira akka inni ga'u waan godhuuf laayikiin keessan baay'ee nu fayyada. Laayik gochuudhaan nu fayyada nu bira canaa dhaabbadha lubbuu namaa oolchaan isiniin jedha kanadha. Ergaa kootti yookaan isin dabarsu gaafa wal jaallattan gaafa jaalalaa keessa gaafa jirtan hiriyaa keessanii wajjin akka carraa viidiyoo adda addummaa biyya garaagaraa waan jirtaniif biyya walirraa fagoo waan jirtaniif baay'een keessan hiriyaan keessan isin yaaduu danda'a. Kanaaf qaama keessan qullaa viidiyoodhaan isin ilaaluu barbaada. Viidiyoo akkasin ergitaniif yookaan immoo liif chaatii akkasin gootan viidiyoo isin dabalee jechuudha. Akkasumas suura qullaa kaasanii akkasin ergitaniif isin gaafachuu danda'a jechuudha. Dhiirris shamarranis kana gochuu ni dandeessu. Kun garuu deemee gaafa walitti buutan akkuma jaalalli jiru bor lolli jira. Gaafa walitti buutan rakkoon uumamuu danda'a jettanii yaaduu qabdu. Gaafa walitti buutan akkuma viidiyoo agartan kana viidiyoo mucayyoo kana firraa kadhatti. Maal firraa kadhatti? Eega waan gootee luka bantee footoo if kaaftee itti ergite viidiyoo if kaaftee itti ergite booda ol baatee intarneetarraa boochitu bo. Warri intarneetaa waan akkasiin dhugaan sii hima. Warri yuutuuba hordofuu fi warri intarneeta hordofu wanni takka tasii godhuun jiru suma ajaa'ibsiifata malee suma dinqisiifata malee aboo yuutuubara yoo ta'uu feete waa hedduutu jira waan irraa yuutuubara tahan waan ajaa'ibaa hedduutu jira koorsii yuutuubaraa deemii fudhadhu akkanuma lafaa kaatee obboleettii ta'e foon kee Hai, akkamitti qilleensarra gadhiifta? Akkamitti wanni kanaatu sammuun tee sii fayyamti? Qalbii tamii sii fayyama waan akkana? Waa hedduu jira yuutuubara yoo ta'uu feete. Sii galee? Yoo waan biraa wallaalte, yoo waan biraa godhuu wallaalte, yuutuubara yoo waan biraatti dalaguu wallaalte, usii waan biraa gadhiifadhu. Intala shamaraa murtee cirtee footoo si yookaanuu isii luka if kaaftee dhiiratti ergutu erguun faayidaa akkasiif hin qabdu si xiqqeessite rabbi birattis addunyaa irrattis maqaa keetis si bade jechuudha. Tanaaf warri gartee aartii irratti xiyyeeffatanii dalaydan galatooma akkuma feetanitti yoo dalaydan warra kaanii wajji yoo wal cinaa isin qaban walitti hin dhuftan. Warri gartee oduu nuu gadhiiftanis yuutuubaroota irraa oduu hatattamaatii fi waan ajaa'ibaa warri nuu gadhiiftanis galatooma. Warri waan barnootaa nuu gadhiiftanis galatooma. Ifin aboo kanaa miti bar khawallee gadhiisuu irra jiraa bar khawallee gadhiisuutu irra jiraa bar irra kabajaa qabaa bar ka gartee dhalaa qullaa maarree taatu kana fuudhee gadhiisuu irra yoo yuutuubara ta'uu feete koorsii siif kanninaa koo. Hatta wanni tana caalaa nama ajaa'ibsiisa. Namni hoggaa laayik arkachuu jechaaf qofa yookaan viiw arkachuu jechaaf qofa. Awwa bar rabbii keessan sodaadha. Viiw guyyaa qiyaamaa uumaa siin godhuu bara. Warri gartee dubo yuutuubara keessatti waan gaarii dalaydan ammallee waan gaarii dalaguu hin dhiisinaa. Rabbi waan baddurraa isin haa tiisu, Rabbi waan fokkottuurraa isin haa tiisu. Dubo obboleeyyan wanni tun waan qaanyii nutti haati. Haa if booda deebinee if haa laallu. Aboo ati irra hoggaanii fi gartee intala dubraarraa intala shamaraarraa ol baatee waan akkana viidiyoo sii gadhiifte boru ilmoon ta'e hoggaa garte maal siin jette? Boru gartee ilmoon ta'e haati mana keetii eenyu seerumuu taame intala dhalaa akkana goote
mee rabbii kee sodaadhu intala dhalaa akkana goote namni intala dhalaa takka kana godhe jaartii isaa akkana godhuu irraa ni deebi'a hin deebu tanaafuu obboleessa kiyya rabbii gartee si haa qajeelchu rabbi jiruu teessiif haa tolchu viidiyoolee akkasii ta yuutub irraa qabdan khaasaa faayidaa takka wanni isiin nu qabdu hin jiru wanni isiin ummata oromootiifis qabdu hin jiru walqaanyeessuu yoo taate malee wanni isiin gartee islaamummaafis qabdu hin jiru maqaa islaamummaa nu balleessuu yoo taate malee tanaaf obboleeyyan hatta warri aartiilleen if eeggadhaa dalagaa warri aartii dalaydanilleen laal waan maqaa shamarran keenya balleessaa waan maqaa shamarran keenya fokkisiisan dalagina warri aartii dalaydanilleen aartii teessanii jabaadhaa inshallah aartii guddisaa jirtanii galatoomaa warri aartii dalagaa jirtan please waan bareeddu godhaa jirtan garuu ammoo waan shamarran keenya maqaa tuqaa irraa xiqqishoo nuuf fagaadhaa galatoomaa ammoo yuutuubaroonni waan akkanaa gadhiiftan dhalaan kabajaa qabdi dhalaa garii jira jazbaa gowwaa tagartee akkuma dhalattetti horii jalaa baatee biyya arabaa dhufte eega biyya arabaa dhufte tiilifoonumaa hochi garte mobaayila kanaa hochi garte jechuudha mobaayila kanachi gartee deebi'i footoo fi viidiyoo ifiin kaaftee dhiiratti ergite jechuudha dhiirti immoo achi teessee maallaqa ergisiifte abbaa maallaqa hanganoo ergite malee viidiyoo tana lukateetii qullaatiin ol si baasa ja'an maallaqa kana isa nyaachifti akkasiisan bar ciruudha qaama isaa ciruu bar isiis ciruudha ta viidiyoo akkasii kaaftee itti ergitu maqaa nun ajjeesina ammoo yaa boo obboleessa kiyya osoo abaarsi rabbii sirratti hin buune osoo abaarsi islaamaa sirratti hin buune viidiyoo tana kaasi siifiin himaa kaasi asumarratti hin sirraa gaafasa assalaamu alaikum